Homaa akkanaan hin jenne. Akka barbaadde. Isa miti amma kan na dhiphisaa jiru. Miseensota boordii irra jiran akka salphaatti argachuu hin danda'u. Yaada isaan abbaa koo irratti qabanis akka isaan jijjiiran gochuu hin danda'u. Karaan ta'e tokko dirqama jiraachuu qaba Yohaannis. Afachuu markab odeeffannoo akka nisiif kennu gochuu hin dandeessu? Markabe? Eeyyee. Qabatamaatti inni wanta kana keessaa harka qaba. Ammoo gees qaba. Isaan siin jechaa jira bara. Namoota biroo irra isaa amansiisuu hin dandeessu? Dursitee beekta. Markab namni jedhamu kun hagas mara nama gaarii ta'e miti. Akka namoota kaanitti jechuu kooti. Jijjiirama kamuun fidu. Ta'us. Na amani. Markabiin dagadhu. Qabatamaatti kun fedhii isaati. Akka hin gurguramne karaan ittiin gochuu dandeenyu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Jechuun koo utuu nurratti hin beekamin nuti sirratti hirmaannee jechuudha. Wantichi mataansaa. Tokkoffaa miseensa boordii keessaa namni itti waliin galle tokko yoo jiraatedha. Isa immoo osoo mirkaneeffatiin obbo Gazaanyi oduudha jedhee dhufee nutti himuu hin danda'u. Lammaffaan hoo? Lammaffaan qabaatu? Inni waan humna keenyaan ta'uu danda'u miti. Akkamitti? Waan seera walii wal qabatudha. Yookiin dhaabbaticha mataasaa waliin. Kanaaf homaa gochuu hin dandeenyu. Harka keenya marannee teenya haa ilaallu naan jetta. Akkasillee siin jechaa hin jiru. Anis barbita waan natti galeefidha. Mala tokko hin dhabnu. Rakkoon jiru garuu yeroo nu barbaachisa. Obbo Gazaanyi immoo dhaabbatee nu eegu. Daadiin siin waa'ee gurgurtichaa yoo si gaafate yaada badaa akka ta'e itti himta miti? Gaaffii akkamiiti? Imaajin akkan godhuufi? Gurguruufi barra. Siin illee si gaafachuun isaan oolu. Si dhaga'uu ni danda'a. Kanaafuu yaada badaa akka ta'e itti himta. At least hanga waan tokko argannutti. Miinnumti naa gaafatu. Rakkoon qabu. Amma boqochuun barbaada.